Suuraan isaa ture bishaan isaas jira. Ibsaan kun as jira. Kun tulaan. Jirra jirtuu jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa akkuma dhageessan dhugaa dubbachuu fi iddoo kun baay'ee na ajaa'ibee na dinqee iddoo kana dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladhe jechuudha. Maaliif kaartaa pilaanii qaba jechuudha. Iddoon kun kaartaa pilaanii qaba. Garuu immoo gatii isaa haganaan gurguruudha jechuudha. Immoo manni amma argitan kunis jechuudha gatii madaalawaadhaan jechuudha. Akkanatti gibbii bareedaadhaan jira jechuudha. Kan hin laxafamin sun immoo jechuudha baay'ee rakasa jechuudha. 700 jechuun har'a birrii miti. Bitachuu hin dandeessu isiniin jedha isa kana finoo isa kana kaartaa pilaanii qaba. 700 bitattanii sirreeffachuu tolfachuu ni dandeessu. Bishaan achi jira, ibsaan achi jira, wanti hunda achi jira akkuma dhageessan kana jechuudha. Egaa kana fakkaata warroonni kaartaa qabaa naannoo keessan jettanii na gaafattanis jechuudha. Asumarraa waan baruu qabdaniifan jechuudha. Egaa kunniin immoo haga miliyoonaati jechuudha. Gibbii warqee kana keessa jiru kana argitanii kunniin lamaan haga miliyoona tokkooti jechuudha. Egaa kana himatu himannaadha kuni. Egaa gaafa bira gaanii bituudhaaf birrii qopheeffatanii dhaqanii namni akkuma beekamu jechuudha gabaa biyya keenyaa kana jedhanii kanumaan gurguratanii kun immoo baay'ee iddoon kun dasna jedhee akkasumas gatiin isaa gatii madaalawaadha. Kaartaa pilaanii qaba jechuudha. Tokko kaartaa pilaanii kan qabu lafti duwwaanuu miliyoona 1 jechuudha. Kanaafuu isa kana itti dhiyaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Kana fakkaata hordoftoota keenya. Egaa namoonni hedduun keessan kana gaafattu kananii waa'ee lafaa kana irratti nu jabaadhu irratti nu hojjedhu lafaa fi mana jettanii jechuudha. Siin kan nafa kaase jechuudha. Har'a guyyaa guutuu guyyaa sanbata xiqqaa jechuudha. Deematuma oolee isa kana isiniif qopheessuuf jechuudha. Isinitti argisiisuuf yeroo baay'ee nutti argisiisii suuraa nu kaasii jettanii jechuudha. Warroota na gaafattanii fi akkasuma lafti illee ni jira. Lafti seera qabu haga 800 haga 700 jira jechuudha. Akkuma mana kanaatti manni kun luukii 65 turre jira jechuudha. Kanaan bitachuu barbaaddan jechuudha. Kunis immoo dhumatee bareedee keessayyuu oddoo keessayyuu biqiltuun dhaabbatee jira jechuudha. Isa kanniini kan argitan kana gibbii immoo ol seenuu fi namni yookaan kan hin jirre ta'uu danda'a. Garuu immoo akka gurguran kan dubbatamudha jechuudha. Kanneen kana fakkaata jechuudha. Kun immoo kan kaartaa qabu isiniin jechuu barbaadita. Amma kunoo mana kana argitanii manni kunis kan kaartaa qabu jechuudha. Manni ijaaramee hin xumuramin kun kan kaartaa qabudha. Garuu immoo gurgurachuu barbaadanidha. Akkasuma akkuma argitan hundisattuu kan kaartaa qabu jechuudha. Kan kaartaa hin qabne fi kan kaartaa qabu kophaatti kanan isinii gadhiisaa yeroo isaan immoo abbaatutti baafataa rakkoon qabu uummata guututu irra jira waan ta'eef waan isin qofaa hin qabu. Lafti kaartaa pilaanii hin qabne meeqa kan jettan immoo lafti duwwaa egaa isallee isinii fida waan ta'eef 400 jechuudha. Dhumni isaa gatiin isaa kanneen haga miliyoonaa haga 700 manneen kana bittanii fayyadamuu itti galuu kanafaa amma xumurame akkasumatti itti galuu hin dandeessu. Akka namattuu itti galuudhaaf waan xiqqoodhaan jechuudha. Baasii osoo ijaarree meeqan ijaarra jennee tilmaamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf lafa qabaanne dhugaa dubbachuu fi maallaqa baay'ee nu gaafata. Irratti ijaaruu dhagaan jira, simintoon jira, harki namaa jira, waan meeqa jira. Garuu miliyoona 1 mana bitatanii itti galuun baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Xaarirra naannuman asiin naannuman achiin naannuman jechuudha. Anuu isa kanan na gaabbisiise jechuudha. Olisoon maallaqa walitti qabee galee manni akkanaa kun jiraachuu isaa beekee bitadhe na jechisiise jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliifan xaare san hunda maaliifan ifaajee na jechisiise. Kanaafuu isin immoo
argitaniirtu waan ta'eef waan ragaa qabatamaati. Wanni isinii dhiyeessaa jiru kuni kan fakkaata magaalaa Asallaa naannoo Madooshaati jechuudha. Kuni kan itti argamu naannoo Madooshaati. Doosha keessaa wanti baane hin jiru. Dooshadha jechuudha kuni. Akkuma jiruunu kanan isinii jedhaa daddafaa itti dhiyaadhaa. Oddoo keessan immoo argitan akka bareedu warri bitattanii yaa rabbi maashaallah isiniin jenna. Gaafa sanii dhufnee isinii eebbisna. Koottaa isiniin jenna ammoo saniinuu walitti dhidhiyaanna natti fakkaate karaatti isin dhiyaattu. Hojiidhaafis waan hundaafuu hin ta'a jechuudha. Duwwaa dubbachuuf hoo ta'e keessa jiraachuufis ta'e hojiidhaafis ta'e boota shaggaa jechuudha. Iddoo namatti tolu, iddoo jireenyaaf tolu, iddoo hojiidhaaf nama mijatudha. Warri barbaadan haloonuun jechuudha ni dandeessu. Irra caalaan kaan nuu fidii viidiyoo nuu waraabi, viidiyoo irratti nuuf hojjedhu. Ijoollee baay'inaan jedha kana fakkaata. Isa qalamii dibame kana jechuudha. Inni kan gurguraa kunis kan qalamii dibame kana. Inni kan gurguraa oddoon isaa bal'aadha. Akkuma argitanii baay'ee nama hawwata. Mana akkanaa miliyoonaan argachuu jechuun mana miliyoonati. Garuu kana gammaa miliyoona 2 hin arginu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rakasa jedhee tanan jechuudha. Kun amma 700,000 nan gurgura jedhee abbaan jechuudha. Abbichi isaa rakkateeti garuu malee kuni sanii oli jechuudha. Odoo tottolfame karaa hojii tarralleedha. Warri carraan keessan isinii irra jiraate abbaa carraa isiniin jenna jechuudha. Teenyeetumaan abbaa carraa isiniin jechuu barbaanna. Kana fakkaata. Abbaa carraa isiniin jechuudhuma nuyi isiniin jedha. Gaafa san immoo isiniin eebbisaa, isinis immoo na eebbistu jechuudha. Namni waan gaarii tokko gaafa hojjete eebba argataa miire ishiirranan kana argadhe. Hinaantu beerraniin kana argadhe yookaan haadha miliyoonirraniin kana argadhe naan jechuu dandeessu. Kunis kaartaa qaba garuu hin dhumanne jechuudha. Ijaarramee kanas haga miliyoonaati. Kun immoo kanatu baay'ee garaana nyaate guddaadhasi. Manni luukii 65 irra jira. Kaarimeetirii 200. Akkasuma wanni hundi itti dhiyoo jira. Kana daddafaa itti daddafaa rakasa. Kaartaa pilaanii kan qabu jechuudha kunniin. Isiniin jedhaa kana fakkaataa daddafaatu birrii keessan wayirra oolfadha. Injira lafti kaartaa qabusi kan kaartaa hin qabnesi, manni kaartaa qabusi kan kaartaa hin qabnesi. Inni itti baafatama rakkoo tokkollee hin qabu. Kan qabus kan hin qabne soo bitattan wanni isin miidhu tokko hin jiru. Garuu kan qabu kana yoo bitattan ganaa kaartaan itti baasan jettan kaartaa qaba waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaata.